Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii muddee 12 Oromiyaa irraa kallattiin isiniif darbaa jirudha. Miidhagina Oromiyaa faayidaa ishee irraa argachaa jiran itti kan dhooraman wayyaanonni kan nyaachaa jiran itti mi'aawee quufa dhabuun Oromoo lafarraa ta'anii dachiisaa dhaaluuf duula guddaa Oromoof Oromiyaa irratti bananii jiru. Mormii lafa ofirraa buqqa'uu karaa nagaa barattootni Oromoof uummanni Oromoo daangaatii hanga daangaatti socho'ee balaaleffachuun ibsachaa jiru qawween ukkaamsuuf barattootaaf uummata sibiilii irratti humna daangaa darbe fudhachuun dhiiga lolaasanii Oromiyaa nurraa fudhachuuf duula bananiiru. Waqtii kanatti dhiigni ilmaan Oromoo akka lolaa dhangala'aa jira. Ta'us Oromiyaan dhiigaan tiksanna malee duubatti hin deemnu jechuun qeerroleen Oromoo diinaa wajjin hudhanii wal qabaniiru. Gabaasa golee Oromiyaa irraa arganne qabna. Hanga dhumaatti nu faana bu'aa kan inni isiniin jedhu ani Biiftuu Galmooti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Jaal tokkicha murteessaa. Muddee 12 bara 2015 mootummaan abbaa irree wayyaanee waan qabee gadhiisu dhabuun Wallaggaa Dambidoolootti waraana isaa guuraa jiru dhalootaan Tigroota kan ta'an qofaa naannichatti geessuun ganda duwwaa 3 keessa qubachiisaa akka jiru beekame. Uummanni diddaa isaa daran jabeessee jira. Yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee ammoo barattoonni baadiyyaatti guuramaa jiru. Har'a muddee 12 bara 2015 ammayyaa keessatti mormiin uummataa itti fufinsaan dabalee kan jiru yeroo ta'u mootummaan wayyaanee waraana isaa Xollaay irraa gara naannichaatti ergaa jira. Uummanni Oromoo diddaa jabeessee ofirraa ittisaa akka jiru beekamee jira. Ammayyaa keessatti mormiin uummataa itti fufinsaan dabalee kan jiru fi waraana Xollaay irraa itti ergaa jiranillee uummanni karaa darbu akka ittisee oduun achi irraa nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Muddee 12 bara 2015 godina lixa shaggar magaalaa Ambootti warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincila diddaa garbummaa haalaan jabaachuun itti fufe. Humni waraanaa Agaazii fi humni poolisii federaalaa humna olii fi humni ittisa biyyaa magaalaa Ambootti guuramaa jiraachuun itti fufe. Daandiin bakkoota hedduutti cufamee jira. Dhukaasni meeshaa gurguddaadhaan magaalaa Amboo irratti banamee jira. Biyyuma wal fakkaatuun Yuunivarsiitiin Jimmaa mooraa Kittoo fincila diddaa garbummaa itti fufanii jiru. Waraanni abbaa irree wayyaanee mooricha marsee barattoota gadirsaa jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa fincila diddaa garbummaa uummata magaalaa Naqamtee wajjin itti jiru. Waraaba Sukukkee yookaan naannaa Teediipuul jedhamutti taarjaa yookaan taappellaa Teediipuul jedhu caccabsanii daandiis kutanii magaalittii to'ataniiru. Guyyaa har'aa fincilli diddaa garbummaa itti fufee jira. Magaalota Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Kaachis, Gandabarat, Yuunivarsiitii Jijjigaa, Qarsaa, Laangee, Roobee, Gobbaa fi kaan keessatti itti fufee jiraachuu gabaasoliin qeerroo bakkicharraa nuuf dhaamaniiru. Dhuma irratti kaaba Shawaa Gabra Gurraachaatti fincilli diddaa garbummaa barattoonnii fi uummanni gaafa kamisaa walgeettii gabaa kamisaa irratti wayita dhoosan waraanni wayyaanee humnaan uummata guddaa kana sodaatee kan callise yoo ta'ellee galgala isaa dhiichisaa oolee erga uummanni bittinfamee mana isaatti deebi'ee booda mana namootaa halkan irra deemuun tokkoon funaananii namoota hedduu Oromoo sabboontota dhukkaamsuun gara dhabamsiisuun isaanii irra gahameera. Namoota achi buuteen isaanii dhabame keessaa Rabbirraa kan jedhamu barsiisaa afaan Oromoo Ashannaa fi Dinquu Geetaachoo Abarraa Tolasaa Damee Biraanuu Addunyaa Iyyaasuu Taammanaa Abeel Caalaa Gammadaa kan abbaan isaa Salaalee keessatti goota beekamaa ta'ee fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bara 1997 akka lakkoofsa Oromootti kan wareegame faa keessatti argamu. Sabboontota kana namni dabarsee kennes Abrahaam Baalammii nama jedhamu daarekteera mana barumsaa olaanaa fi qophaa'inaa ta'ee otoo jiru basaasaa fi ergamaa diinaa ta'uunsaa beekameera. Gootni Oromoo dhalataa naannaa kanaa kan ta'e Dabalaa Xaafaa harka diinaatti wareegamuu isaatiin naannichatti aarii guddaa fi jeequmsi guddaan kan adeemsifamaa jiru yeroo ta'u fincila diddaa garbummaa guyyaa har'aa sanbata duraa muddee 12 bara 2015 oolan barataan kutaa 12ffaa Asaffaa Geetaachoo jedhamu Garba Gurraachaa keessatti wareegamuu isaatiin fincilichi daran hammaatee oolu gabaasaan qeerroo bilisummaa bakkicharraa nu dhaqqabee nuuf qulqulleesseera. Oduun keenya irraa kanumaa qophiilee sagalee qeerroo hafan waliin turtii gaarii.
inuma tikse malekulato ashufe batalo ninga abisu inuma rafe maleya lami tokuma dabu namara abisu Allayan allayuma maltu allaya anuru fajadai alagana laguma maltu alaga adam firajadai koborta ormina ma batu yo abano fi batate malay roro ormarra duftay Roro dinarra dufte maltu namado o abado wata male malo biya orma adakun naman ibu galun naman ibay biya ofi yagadi sa garbo adun naman argu jaran chamsa dufta mo birra ayasa wilenko o saya no bori Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo jabbilo tako Ya jabbilo ta oda jala kan nama nyaatu nu keessa jira jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala kan nama nyaatu nu keessa jira amalo Masangama la pambatu talba facafa katati tokko du'e tokkon taa'u wal gaggalafa katati Emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa Masangama la pambatu talba facafa katati tokko nyaate tokkon taa'u wal gaggalafa katati Emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa kana gadi xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluuma xureessa Emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa kana gadi xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu dhara maaliif odeessa saba qulqulluuma xureessa Emulee agarbachiisa oromiyaa maaltu gadhiisa sangaa oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kun shaniin bitata kun shantamaan bita gariini ya alaamaa qawwe taa'an tola labaniini yaa maarre yoo du'e jabaan gaafa amboo keessaa lolaa qaata shaggar ga'ee mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaani burree aagaa jiddu goosoomaas ilmatti dhiiteen diddu yandaan koonuu giijimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u amboo
godar walla garraan ya bala godar arsi gubba ya bala godar sololo raan ya bala godar sumabdinko ya bala gofar essa jirta ya bala gofar biyandanko nugi jimadau imimmanko turishitadau biyandanko nugi jimadau imimmanko turishitadau ambo gubba ya bala godare jaldu gubba ya bala godare mida gubba ya bala godare inciniran ya bala godare sumabdinko ya bala gofar essa jirta ya bala gofar tepaloko sumayade ya jajjabeko essa jirta ya jajjabeko tepaloko ya tepaloko sumabdinko ya keranso sumabdinko ya jajjabeko essa jirta ya jajjabeko sumabdinko ya yeroon deebi'ii yakkaadamee Opiidiyoo yeroo qeerroon giddaa garbummaa finiinsituu seenaa isaa qoratee akka cunqurfame hubatee cunqursa kana fonqolchuuf muratee ijoollee leenca akka ta'es hubatee egeree ofiif saba isaa xiinxalatee karooraa fi kaayyoo diinaa sirriitti xiinxaluun hubatee siin immoo yakkaabinee yaa warra abbaa garaa egereen saba keetii maaloo maaltu sitti mul'ate egereen saba keetii inni cunqursaan itti hammaate buddeenni Oromiyaa osoo inni furdaan jiruu maaluma laataa kan akka diina Oromoos dharraasisee bar jarri warri Tigree bar safuu homaan beektu mee waan si gaafadha jarri warri Tigree kan safuu beektu seete tumaaniyyuu yaa Opiidiyoo gaafa barbaadanii ilaalcha biraa qaba jedhu gaafa barbaadanii shororkeessaadha jedhu gaafa barbaadanii gufuu misoomaa siin jedhu kana mee yaaddee beektaa mee of gaafadhuka jarri warri Tigree kan safuu beektu seete yoo eeyyee jettee fi dogongorteetta abbaa mee ittan siif dabala cunqursaa saba keetii bakkan ijoollee keetiiti kanas hin dagatinii mee of ilaalimee daddafii lammii kee si waammate afte alagaa nyaachuurra harka lammiin guddisee keensiif hawweeti kanaaf moo wal gorfadhaa Oromoon wal gorfata namni dogongores dogongora isaas ni sirreeffata kan kee kun maali nama miti mo'ati dogongora seenaarraa mee maali osoo deebitee qabsoo saba keetii daftee utuutti deebitee qabeenyi Oromiyaa sidhiisii orma soora kanaaf yaa Opiidiyoo gorsa sittiin guddisu waaqni qalbiif yaada kee dafee siif haa bal'isu akka qabsoo uummata keetti daftee nuuf niinsitu gorsi koo xiqqoon kuni booree siif haa taatu yoo yeroodhaan deebiteef sabni kee si simata yoo raawwachuu diddeemmoo seenaanis si gaafata lafeen warra wareegamanis jannataa si dhorkata. Fani makumokati isinara sabate isinara somni fenande somni nampai yesu isinara sabate isinara iyaf sabakotuna punta garara ochi makokutu duka mokati se anima kukarara anima kukarara kanani yarotik bolole ana konya patakale
diiga qoodimee bulsa doodaa bitamee kananii yerootiif bololee aanaa qonyaa batakaalee tolee diiga qoodimee bulsa doodaa bitamee olee alagaatiin aanaa lafee cabsee aanaa lafee cabsee Odi kulli kimsasase, kimsasase. Jirenyam pedu, kani nufase. Jirenyam pedu, kani nufase. Wangko wal kakadati, jirenya sani goda chumurti. Jirenya sani goda chumurti Kani guru guma fangoti Aro wanko kakadati Jirenya sani goda chumurti Jirenya sani goda chumurti Kani guru guma fangoti Pani makumokati isinara sobate isinara susomni tenandi susomni nampaisu isinara sobate isinara iya sabakotuna hunda garara ochima kokutu duka mokati se anima kukarara anima kukarara Bukharara, Anima Bukharara. Makina dambo pekalu, taitati otankajelu. Nale kufni kuchima, gatina mesugon kuma. Omani cuma gutachu, engke akol tuturur fachu. Koti kombije fachu, askan kotole ananjaju. Olgayu kite barnin jibama, barnin jibama. Mate uramu dite hayama, dite hayama. Ya sabafi yomi yufalma Ya sabafi yomi yufalma Wangko barwal kadati Jirenya sani goda chumurti Jirenya sani goda chumurti Nari guru guma fangoti Ano wangko kadati Jirenya sani goda chufurti Jirenya sani goda chufurti Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame. Qophii itti aanu hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.